Ashamaar kafunee kabajamtootaa fi daawwattoota jeemmanirraa oduu galgala kanaaf qindeeffanne simbiraan gahaa jalqaba irratti immoo hangafootaan eegala. Raayyaan ittisaa garee Tigraay seenuuf walii hin galle jedhan Jeneraal Taaddasaa Warradaa. Godina Harargee lixatti aanaa Odaa Bultumitti uummanni bishaan dhugaatii dhabuu rakkoo keessa jiraachuun himameera. Fayyisaa Leellisaa balaa konkolaataa mudateen odeeffannoo bahan irratti deebii kennuun himametti jira. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduuti amma gara bal'ina oduu keenyaa isin dabarsa. Raayyaan ittisaa gara Tigraay seenuuf walii hin galle jedhan Jeneraal Taaddasaa Warradaa. Bulchiinsa yeroo Tigraay Leetinan Jeneraal Taaddasaa Warradaan durfamuu humni ittisaa naannoo Tigraay seenuuf walii hin galle jechuunis halaniiru. Akka odeeffannoo waajjira pirezidaantii bulchiinsaa yeroo Jeneraal Taaddasaa Warradaan baasanitti raayyaan ittisaa kaambii ajajaa kaaba duraanii naannoo Tigraay keessa buufachuuf walii hin galle jechuun ibsaniiru. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay odeeffannoo mootummaan federaalaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa akka naannoo Tigraay seenu ajaja jedhu guutumatti soba ta'us himaniiru. Guyyoota muraasa darban keessatti mootummaan federaalaa humni ittisaa naannoo Tigraay akka seenu bulchiinsi yeroof immoo beeksisuu isaanii odeeffannoo naanna'aa turus himameera. Pirezidaantiin bulchiinsaa yeroo Jeneraal Taaddasaa Warradaan ajaja gama isaaniitiin kennaniif immoo hojiirra oolchuuf waliigaluu isaanii odeeffannoo miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan tamsa'aa jirus ni mul'isa. Haa ta'u malee ibsaa har'aa fulbaanaa 14 bara 2018 baasee waajjirri Jeneraal Taaddasaa akka ibsanitti bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay humna ittisa isaa kaambii kaaba keessatti bobbaasuuf waliigaluu isaanii ibsaniiru. Ajajoonni humna Tigraay duraanii sadii saba wal dhabdee naannichaatiin deemaa jiruuf immoo baqatanii Finfinnee galuunis himameera. Ajajoonni waraana Tigraay duraanii sadii torban kana keessatti immoo naannoo Tigraay gadhiisuun Finfinnee galuu isaanii himameera. Qondaaltonni kunneen immoo Birgadeer Jeneraal Gushuu Gabree fi Birgadeer Jeneraal Kabbadaa Fiqaaduu fi Koloneel Nugusuu Waldee Gabree fa'aa ta'us himameera. Isaan kunneen immoo waraana keessatti waggoota lamaaf immoo isaan ol adeemaa turu keessaa iddoo olaanaa qabus himameeti jira. Maddi isaa BBCdha. Godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultumitti uummanni bishaan dhugaatii dhabuudhaan rakkoo hamaa keessa jiraachuun himameera. Aanaa Odaa Bultum araddoota Boosoo fi Shunqoo Barbareetti fi Harooretti jedhaman irraa jiraattonni dubbisne bishaan dhabnee rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu isaanii himaniiru. Bara baraan rakkoon bishaanii fi akka nuuf furamu gaafannus kan jedhan jiraattonni furmaata dhabuu isaanis himaniiru. Mootummaan waanuma naannawa magaalota muraasa jiran misoomsuuf jedhee dubbata baadiyyaa guutumatti immoo dagatee jiras jechuudhaanis qeeqaniiru. Mootummaan misooma bu'uuraa hawaasaa baadiyyaa jiraatuuf irratti immoo yoo hin hojjannee guddinni dhufu akka hin jirres himaniiru. Keessattuu Itoophiyaatti uummanni harka guddaan baadiyyaa akka jiraatu dagatamuu hin qabu jechuunis immoo dhamaniitti jiru. Fayyisaa Leellisaa balaa konkolaataa mudateen odeeffannoo bahan irratti deebii kennuu ibseeti jira. Atileet Fayyisaa Leellisaa balaa konkolaataa sanbata darbee konkolaataa biraa walitti bu'uudhaan isa mudatee miidhaan guddaa isa akka irra hin geenyes ibseera. Fayyisaan addatti yaada isaa akka kennetti konkolaataan sanbata xiqqaa darbee sagantaa cidharraa turanii osoo manatti deebi'aa jiran naannoo Jamoo Mikaal jedhamutti konkolaataa xiqqaa dhufeetti nutti galee jechuun himeeti jira. Gaafa sanbata xiqqaa galgala cidhaa wayituu ture. Nutis immoo achi turreerraa galgala gara manaa osoo deemaa jirru galgala sa'aatii 6tti daandiirraa konkolaataan nutti dhufus himeeti jira. Gidduutti immoo konkolaataan saffisuun nutti itti deemu kun immoo mandara keessaa bahee akka ta'es himeera. Suuraan Fayyisaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa gubbatti guyyaa kamisaa qoodee konkolaattonni lamaan akkan miidhamoo isaanii agarsiiseera. Fayyisaan yaada suuraa kunneen immoo waliin maxxansee ture balaan tasaa nama mudata kan nama oolchu immoo Rabbiidha jechuun ibseera. Dabalataan immoo balaa kanaan warreen miidhaman wal'aansa argannee amma immoo haala gaariirra jiraachuu isaaniis ibseera. Atileet Fayyisaa yaada kenneen oduuwwan hin mirkanaa'in balaa qaqqabe ilaalchise qoodamaa tureef immoo deebii kennee balaa kanaan immoo lubbuun nama tokkoyyuu kan darbee hin jiru jechuun ibseeti jira. Wayita balaan kun qaqqabu immoo konkolaataa oofaa kan ture obboleessa isaa ta'us ibseeti jira. Harargee lixatti kantiibaan duraanii uummata gowwoomsee birrii irraa nyaataa ture adabamuun himameera. Himatamaan Muhammad Saafii Haji Kadir godina Harargee lixaa aanaa Gammachiisitti kantiibaa bulchiinsa magaalaa dagaagturuu himameera.
Himatamaan kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 14 bara 2016 hawaasa naannoo sana lakkooftuu ifaa hin qabne walitti qabuudhaan lakkooftuu ifaa isiniif galcha jechuun amansiiseeti jira. Uummanni gahee hojii isaanii ka'uudhaan amantaa irra kaa'uun lakkooftuu ifaa nuuf galcha jechuun mallaqa sassaabanii itti kennus himaniiti jiru. Waajjirri abbaa alangaa godina Harargee lixaa immoo abbaan adeemsa yakkoota malaammaltummaa kan ta'an abbaan alangaa Muluqan Awwaqaa himaniiru. Namoonni kantiibaa isaan irratti amantaa kaa'uudhaan mallaqa kanneen kunis immoo namoota 30 yommuu ta'an tokkoon isaanii hamma mallaqa garaagaraa kantiibichaaf laatus himaniiru. Mallaqni birrii 10,200 akkasumas immoo 5,100 kan jedhan waliigala immoo gara birrii 150 kan ta'us himaniiru. Haa ta'u malee himatamaan mallaqa kana nagahee malee akkasumas immoo beekamtii qaama dhimmichaa ilaallatuun tajaajila ibsaa akka walitti qabuuf abbaan alangaa himaniiru. Jiraattonni magaalichaa lakkooftuu ifaa argachuuf immoo hawwiin eegaa kan turan hanguma guyyaan oolee buluuf immoo dhimmichi kantiibichaa gaafachuu eegalus himaniiru. Kantiibichis har'a bor isinii galche jechuun deebii kennaa turus himaniiti jiru. Yeroo keessatti immoo himatamaan iddoo hojii isaa kantiibumarraa kaafamee achumaan aanaa gammachis iddoo hojii birattis ramadamus himaniiti jiru. Ajajaan duulawwan addaa hundeeffama waggaa 65ffaa isaa sababeeffachuun agarsiisa dandeettii waraanaa magaalaa keessaa dhiyeesseera. Waraanni magaalaa keessaa baay'ee walxaxaa fi of eeggannoo guddaa kan barbaadu waan ta'eef immoo agarsiisni kun otoo uummataa fi misoomni bu'uuraalee hin miidhamin diina loltee seentuu fi kisaaraa xiqqaadhaan dhabamsiisuuf dandeettii mala ijaarus ibseera. Ajajaan agarsiisaa kanaan immoo ergama akkasii baachuuf qophaa'uun ga'umsaa fi dandeettii gahaa qabaachuun isaa gochaan mirkaneesseeti jira. Guyyaan hundeeffama waggaa 65ffaa ajajaa duulawwan addaa kanaa sababeeffachuun agarsiisonni waraana adda addaa hidhachuun akka itti fufus himameeti jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya oduun galgala kanaaf qindeeffanne kana fakkaata. Hanga ammaa waan nu daawwattanii nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isiniin jecha miidiyaa keenyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan immoo yaada qabdan gara koomantirra nuuf kaa'aa isiniin jedha. Galgala gaarii qabaadhaa.